Harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kuni qophii biiftuuti. Seenaa gootota Oromoo. Seenaa goota Agarii Tulluu. Agariin Tulluu qabsaawaa mirga Oromooti. Agariin bara sirna abbaa lafaa keessa cunqursaa uummata Oromoo irra ga'u balaaleffachuudhaan qabsoo waraanaa jalqabee qabsoo irra guddaa gochaa kan ture naannoo Salaaleetti ture. Qabsoo kana gara naannoo biraattis babal'isuuf sochii gochaa ture. Agarii Tulluu giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam iddoo addaa Leemman Sillaasee jedhamutti bara 1934tti dhalate. Agarii Tulluu diimaa gara magaalaatti aanuu fi dhaabbanni isaa baay'ee gabaabaadha. Yommuu alaalaa ilaalan nama homaa hin beekne wayii fakkaata. Yeroo baay'ee fuula isaa irraa gammachuutu dubbifama. Onneen isaa garuu dhiibbaa ilmaan abbaan lafaa madooftee jirti. Namoonni isatti dhiyaatan akka ragaa bahanitti Agariin garraamessa. Garraamummaan isaa garuu sodaataa isa hin goone. Hinumayyuu akka inni hiyyeessaaf falmatuuf baay'ee gargaare jedhu. Agarii Tulluu bishaan daakuudhaan yeroo ijoollummaa isaa dabarse. Gootichi Agarii Tulluu umrii ijoollummaatiin bara 1950tti leenjii loltummaa fudhachuun waraana yeroo sana Kibur Zabanyaa jedhamu mana mootummaa eegu keessatti qaxaramuun magaalaa Finfinneetti galee. Waraana sana keessatti qaxaramuu murteessuun isaa jaalala sirna sanaaf qabu osoo hin taane booree garaa isaa guute baafachuuf mala ittiin leenjii loltummaa fi meeshaa waraanaa argatu mijeeffachuufi. Wayita loltuu Kibur Zabanyaa ta'ee hojjechaa jiru kanatti loogiin sanyii biyya kanaa keessatti dagaagee jiruu fi cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture sana arguudhaan garaan isaa caalaatti murtii qabsoo hidhannoo gochuuf murteesse. Sanarra akka ga'uuf gumaacha guddaa godhe. Kana malees wayita Salaalee lafa dhaloota isaa turetti dhiibbaa ilmaan abbaa lafaa Oromoo irraan gahaa jiran suni umrii ijoollummaatti sammuu Agarii keessa seenee jira. Wayita loltuu Kibur Zabanyaa ta'uun Finfinneetti tajaajilaa ture sana miseensa waldaa wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa ta'uudhaan sochii sabboonummaa Oromoo waldichaan jalqabame sana keessatti illee qooda fudhachaa akka ture seenaa jireenya isaa irraa mirkaneeffannee jirra. Waldaa kana keessatti Jeneraal Taaddasaa Birruu wajjin wal baree dhimma qabsoo Oromoo irratti illee wal mari'achaa akka turanii fi Agariin caalaatti akka inni murtii jabaa kanarra ga'uu godhee jira. Bara 1959 wayita hooggantoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa mootummaa Haayila Sillaaseetiin yakkamanii mana hidhaa galan sanatti Agarii Tulluu immoo hojii loltummaa Kibur Zabanyaa hojjechaa jiru sana dhiisee meeshaa waraanaa hidhatee jiru fudhachuudhaan gara bosona Salaaleetti qajeele. Tarkaanfii kana fudhachuuf kan isa kakkaase cunqursaa uummata Oromoo irra jiru san hambisuuf karaa nagaa waan hin yaadamneef qabsoo hidhannoo geggeessuun barbaachisaa ta'uu isaa waan itti amaneefi. Erga qabsoo hidhannoo irratti bobba'ee booda sodaa tokko malee uummata fincila diddaa garbummaatiif akka kaka'an barsiisaa ture. Uummanni abbaa lafaa akka hin gabbarree fi abbaan lafaa immoo uummata irraa irboo akka hin fudhanne akeekkachiisaa kan ture wayita ta'u abbaa lafaa ajaja isaa kana fudhachuu didee irratti immoo tarkaanfii fudhachaa ture. Ilmaan abbaa lafaa gochaa Agarii kun kan aarsee fi rifachiise waan ta'eef goonni kun akka waan shiftaa ta'ee fakkeessuudhaan uummata burjaajessuuf yaalan. Uummata burjaajessuuf yaalan illee gocha isaa amala shiftaa waan hin qabneef
uummanni irraa hin fudhanne. Sababiin isaas agariin akka shiftaa qabeenya namaa kan saamu osoo hin taane rakkoo hiyyeessaaf nama falmuu fi qabeenya warra ilmaan abbaa lafaa qofa addaan baasee nama saamaa ture. Agariin bosonaa keessa dhokatee kan taa'u osoo hin taane guyyaa saafaa baadiyyaadhaa hanga magaalaatti uummata keessa deemee balaa sirni sun uummata Oromoo irraan gahaa ture sana nama ifatti uummata barsiisaa ooludha. Sababiin isaa uummata biratti fudhatama waan argatee fi qabsoo inni gochaa jiru uummata bal'aaf ta'uu uummanni dursee waan hubateefi. Agariin uummata Oromoo biratti jaalala guddaa waan horateef mootummaan garboofta abbaa irree sanaaf agarii argachuun lilmoo takkittii tuullaa cidii guddaa keessa barbaaduutti ta'e. Kana irraa ka'uudhaan nama agarii qabees ta'e nama agarii bakka jiru argee mootummaatti himeef badhaasni guddaan akka kennamu labsame. Goonni kun baay'ee abshaala waan ta'eef tooftaa garaa garaa fayyadamuun uummata amansiisaa akka ture ni dubbatama. Fakkeenyaaf bara qabsoo isaa keessatti guyyaa tokko ergamtoonni mootummaa garbooftaa abbaa irree biraa dhufan kan dhalootaan Oromoo ta'an agarii qabanii kennuuf akka dhufan waan dursee dhaga'eef galgala bakka isaan jiranitti akkuma tasa irra ga'e. Sana booda jarri nu ajjeesa jedhanii baay'ee rifatan. Inni garuu akka isaan ajjeeseef hin dhufne itti himee tasgabbeesse. Sana booda akka ana qabuuf yookaan ajjeesuuf dhuftan dhaga'een dhufee akkanumaan dhamaatan malee ana rasaasni na hin ajjeesu jechuudhaan isaan fuuldura dhaabbatee rasaasa sobaa kan yeroo kubur zabanyaa ture argate qawwee isaa keessa galchuun ofitti dhukaasee du'uu dinnaan jarri baay'ee rifatan. Itti aansee immoo rasaasa sana qawwee isaa keessa godhee ergamtoonni sun akka itti dhokaasanii ajajee fuuldura dhaabbatee haaluma inni ajaje dabareedhaan itti dhokaasan. Garuu agarii homaa hin taane. Sana booda agarii rasaasni hin dha'u jechuudhaan bal'inaan odeeffame. Kun immoo sodaa abbaan lafootaa agarii irraa qaban kan dabalee fi fudhatamni agarii uummata Oromoo uummata keessatti qabullee akka dabalu taasise. Kabaja guddaas akka argatu ta'e. Agarii Tulluu hordoffiin mootummaa abbaa irree waan itti baay'ateef yeroo hunda of jijjiireen qabsoo seenaa adeemsisa ture. Agarii Tulluu hordoffiin mootummaa abbaa irree waan itti baay'ateef yeroo hunda of jijjiireet qabsoo seenaa adeemsisa ture. Yeroo tokko qeesii fakkaatee yoo deeme yeroo biraa immoo kadhattuu fakkaatee deema. Yommuu barbaade immoo qotee bulaa baadiyyaa fakkaatee waan garaa isaa hojjechaa oola. Yeroo sana namoonni oduu funaananii qaama nageenyaatiif geessan. Agariin qeesii fakkaatee amma asii darbee agarree turree yoo jedhan tibba sana namni uffata qeesii uffate hundi qaama nageenyaatiin qabamanii qorannaa irratti geggeeffama ture. Xiqqoo turan immoo agariin kadhattuu fakkaatee yommuu asiin darbu agarree turre oduun jedhu qaama nageenyaa qaqqabaa. Tibba sana immoo kadhattuu hundi qabamanii mana hidhaatti guuramuun kanuma barame. Garuu agarii argachuun hin dandeenye. Agariin gaafa ofii isaatii barbaade malee qaama nageenyaatti hin mul'atu. Garuu isaanuma wajjin ooluun kanuma barame. Uummanni Oromoo salaalee akka agariin harka mootummaa of tuulaa sanatti hin kufneef akka armaan gadii kanatti sirbaan waaqa kadhatuuf. Kuyyuu hin roobiin yaa cabbii, hurufa kuyyuu hin roobiin yaa cabbii, nafseetti faradanii agarii tulluu baasii yaa rabbii jedhu turan. Gaafa abbaan lafootaa tarkaanfii irratti fudhachuu barbaadanis tasa osoo hin taane akka qophaa'anii
eeganii dura ergaa itti dhaammateetu dhaqaa. Fakkeenyaaf guyyaa tokko bulchaa aanaa Dagam yeroo sana kan ta'etti akka dhaqu ergaa itti dhaame. Guyyaa jedhame yoo ga'u namichi waardiyyoota isaa qabatee meeshaa isaa hidhatee loltoota isaa hidhachiisee dhufa Agarii eeguutti ka'e. Osuma eegaa jiruu kadhataan uffata baay'ee moofa'aa uffatee kadhachaa deemu tokko mana bulchaa kanatti goree kadhate. Hojjettoonni isaa kadhataa kanaaf midhaan kennaniifi nyaachisan. Kadhatichis aduun waan itti dhiiteef bakkin ani deemu immoo bosona keessa darbeeti waan ta'eef shiftaan na reebaa, akka gooftaan keessan na bulchuuf naaf kadhadhaa jedheen. Hojjettoonnis gooftaa isaanii kadhataniif yaa bulu achii baaxii mana jala yaa ciisu jedhee heeyyameefi. Kutaan lammaffaa itti fufa. Yaada qabdan komentii irratti nu barreessuu dandeessu. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa.